Hello, jirtu hordoftoonni KooKeeftUbe akkam jirtu boqonnaa dhumaa fi boqonnaa 12ffaa organic chemistry biological molecule kan jedhu qabannee dhufneerra. Boqonnaan kun hamma tokko bal'aadha waan ta'eef paartii jalqabaa fi paartii lammaffaatiin kan waliin hojjennu ta'a. Paartii jalqabaatiin biological molecule introductory parts about carbohydrate kan jedhu sirnaan laalla. Topiikama kana maybe biochemistry irratti illee ni barattu garuu curriculum keessan boqonnaan 12ffaan biological molecule waan jedhuu fi dirqama hojjechuun nurra eegama jechuudha. Warroonni channel keenya faaraa taatan channelicha subscribe, video immoo like gochuudhaan akka eegaltan gamanumaan isin gaafachuu barbaada. Koorsiin kun barattoota fayyaa, faarmaasii, barattoota meedisinii, barattoota MLS, barattoota environmental health akkasumas barattoota biology fi chemistry baratan hundaaf jiddu galeeffate kan qopheedha waan ta'eef videoon kun barattoota kana hundaaf fayyada waan ta'eef isaaniif share gochuun dagatina jenna. So kallattimaan gara videootti gaafa seennu biological molecule jechuun maal jechuudha, eenyu faadha isaanii kan jedhu haa ilaallu. So the major class of organic compound common to living system are carbohydrate, amino acid, protein, lipid and nucleic acid. So the major macromolecule or the component of living organism gaafa jennu in general isaanan kanniini jechuudha. As keessa maybe major macromolecule yookaan immoo minor micromolecule kanneen jennutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf carbohydrates, protein fi lipid yoo fudhattan they are macromolecule dha. Amino acid fi nucleic acid yoo fudhattan immoo they are micromolecule or monomer dha jechuudha. Kana adeemsaan kan sirnaan ilaallu ta'a jechuudha. So inni jalqaba carbohydrate dha. So carbohydrates jechuun maal jechuudha? Classification isaa immoo maal fakkaata kan jedhudha. Amma paartii jalqabaatiin kan sirnaan ilaallu. So carbohydrates are the most abundant biomolecule on earth. The oxidation of carbohydrate is the central energy yielding pathway in most non-photosynthetic cell. Fakkeenyaaf non-photosynthetic cell keessaa tokko humna nama jechuudha. Maaliif namni photosynthesis adeemsisuu hin danda'u waan ta'eef nyaata isaa kan argatu karaa biqiloota irraa yookaan immoo beeyladoota irraa yookaan immoo akka maxxantutti ilaalama jechuudha dhalli namaa. Kanaaf one way of getting an energy is the oxidation of carbohydrate by human jechuun kanaaf. So there are neither an aldehyde or ketone group and many hydroxyl group jedha. Egaa carbohydratein kuni aldehyde functional group of keessaa qabaachuu danda'a yookaan immoo ketone functional group of keessaa qabaachuu danda'a. That's why maal jennaan yeroo baay'ee aldose yookaan immoo ketos jennaan jechuudha carbohydrate dhaan. They are the polyhydroxyaldehyde or ketone and the substance that yield such compound on hydrolysis. Kanaaf gaafa hydrolysis goonu yookaan gaafa caccabsinu carbohydratein aldehyde yookaan ketone kenna jechuudha. So carbohydrate have the principal empirical formula of CH2O N where N is greater than or equal to 3. So N keenya 3 fi sana ol ta'uu qaba. Formulaan keenya immoo CH2O ta'a jechuudha. Kana jechuun hydrated carbon jechuu dandeenya. Maaliif carbon irratti bishaan jechuudha miti inni kun. Kanaaf carbohydrate mean hydrated carbon jenneetis karaan itti yaamnu akka jiru beekamaadha jechuudha. So when you come to the classification of carbohydrate according to the number of sugar unit and as the size of molecule, there are two major classes of carbohydrate. Inni jalqabaa simple carbohydrate yookaan immoo monosaccharide kan jennu. Kana jechuun sugarii tokko qofa qaba jechuudha. Kana jechuun sugariin sun immoo of keessatti maal qaba? Aldehyde yookaan immoo ketone unit qabaachuu danda'a. Kanaaf in short carbohydrate can be a simple sugar based on the number of monosaccharide or sugar in it and the complex sugar jennee bakka lamatti qoodna jechuudha. So simple sugar jechuun monosaccharide jechuudha. Complex carbohydrate jechuun immoo contain two or more sugar subunit linked together jedha. Inni kun maal of keessatti hammata? Complex carbohydrate kan jennuun kun disaccharide, oligosaccharide and polysaccharide kanneen of keessatti qaba. Amma disaccharide gaafa jennu two monosaccharide equivalently linked together jechuudha. Monosaccharide lama gaafa walitti dhufu disaccharide uuma. Oligo gaafa jennu immoo a few monosaccharide equivalently linked to each other, especially 3 haga 10 jechuudha. Monosaccharide 3 haga 10 gaafa equivalent bondidhaan link ta'u oligosaccharide uumu. Polysaccharide kun immoo the polymer consisting of more than 10 chain of monosaccharide jechuudha. Kana jechuun if the number of monosaccharide per molecule or
disaccharide units greater than 10, we can call it polysaccharide jennaan jechuudha. So monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide and polysaccharide jennee bifa kanaan carbohydrate classify gochuu dandeenya. Monosaccharide amalli inni qabu maal fa'aadha gaafa jennu, so monosaccharide jechuun simple carbohydrate jechuudha. Maal fa'aadha amalli inni agarsiisu characteristics isaa maa inni gaafa jettan, tokkoffaa further hydrolyze ta'uu hin danda'u. Lammaffaa immoo it may be aldehyde yookaan immoo ketoniif keessa qabaachuu danda'a. Ketoniin yookaan aldehyde inni qabu sun immoo hydroxyl groupii lamaa fi sanaa ol qabaachuu danda'a. Coloriin isaa colorless and crystalline solididha. Bishaan keessatti immoo freely soluble simple sugar are freely soluble in water but insoluble in non-polar solvent jechuu dandeenya. Dhandhamni isaanii garmalee mi'aayaadha. Most of monosaccharide immoo kaarboonii 4 fi sanaa ol qabu. Kun immoo cyclic structure akka uumaman isaan gargaara. And the most abundant monosaccharide in nature is D-glucose, also known as dextrose. Kana jechuun L-glucose and D-glucose jira. Kana keessa garuu the most abundant kan jennuuni D-glucose isa jennuunidha. D-glucose isa jennuunidha jechuudha. So criteria one nuti monosaccharide kana immoo ammas further classify goona. Actually we are using 3 criteria. So criteria sadeen kana irratti depend ta'uudhaan monosaccharide kana immoo classii garagaratti qoodne. Inni jalqabaa sugariin sun keetoon immoo aldehyde of keessaa qaba kan jedhuudhaan maal jechuudha. Gaafa hydrolysis goonu functional group nuti argannu aldehyde dha moo keetoonidha kan jedhu irra kaa'uudhaan we can classify into aldose or ketose carbohydrate or monosaccharide. If the carbonyl compound at the end of the carbon chain is aldehyde, aldose jennaan. If the carbonyl group at any other position is especially at carbon number 2 irratti ketone yoo ta'e immoo ketose jenna jechuudha. So oxin kun suffixin maal nutti agarsiisa? Designate carbohydrate and the aldo and the keto. Prefix indicate the kind of carbonyl group in the molecule jedha. Yaa molecule sun immoo ketone immoo aldehyde kan jedhudha. Karaa kanaanis monosaccharide classify gochuu dandeenya. Inni lammaffaan hamma kaarbanii isaan qabanidha. The number of carbon atom in the chain. Fakkeenyaaf kaarbanii 3 yoo qabaate triose jennaani, 4 yoo qabaate immoo tetrose jennaani, 5 yoo qabaate pentose, 6 yoo qabaate immoo hexose, 7 yoo qabaate immoo heptose jennee yaamuu dandeenya. So based on the number of carbon atom in the chain we can classify into triose, tetrose, pentose, hexose and heptose jennee classify gochuu dandeenya. Inni biraa stereochemical configuration isaanii irratti depend ta'uudhaan especially chiral center yoo qabaate yookaan immoo asymmetric carbon yoo qabaate D sugar or L sugar jennee yaamuu dandeenya based on their stereochemical configuration. Kunis karaa monosaccharide ittiin qoqqoonnu keessaa isa sadaffaadha jechuudha. So when you see the configuration and the open chain structure of an aldose, D sugar has the OH group on the stereogenic center further from the carbonyl on the right in the Fischer projection. Amma D gaafa jennu OH kuni karaa mirgaa yoo argame. Amma inni kun Fischer projection dha akkuma argaa jirtan. Fischer projection kana irratti OH kun karaa mirgaa kan argamu yoo ta'e, maal jennaani? D glucose jenna jechuudha. So a molecule with n number of chiral center has a number of 2 to the power of n stereoisomer. Kana almost chapter 3 irratti ilaalleerra. Ogummaan tokko chiral center n yoo qabaate number of stereoisomer isa 2 to the power of n ta'enneera. The stereomer have different configuration only known in one asymmetric carbon called epimer jedha. So carbohydrate in epimer qaba, alpha epimer and beta epimer jenneeti kan inni nuti ilaallu. Garuu ammaa fi based on their configuration D glucose and L glucose jennee bakka lamatti qoonna. D glucose kan jennuun OH kun karaa mirgaa kan argamu yoo ta'e eenyu irratti? Stereogenic center irratti jechuudha. Stereogenic center or chiral carbon irratti gara mirgaatti OH kan argamu yoo ta'e D jennaani. Faallaa sanaan immoo L jennaani. Fakkeenyaaf warroonni D aldose jedhaman D glyceraldehyde, erythrose, triose jennee yaamuu dandeenya. Warroonni 6 carbon qaban immoo fakkeenyaaf D allose, D altrose, D glucose, mannose, galactose, tallose jennee yaamuu dandeenya jechuudha based on the number of carbon. So kuni carbon isaan irratti hundaa'uudhaan. Ammas inni biraa immoo ketosidha. So the 3 carbon inni kun akkuma argaa jirtan ketonidha. Functional grouping kuni hydroxyacetone jedha. Erythrolose jedha. Warroonni 4 carbon warroota qabanidha. 5 carbon warroonni qaban immoo ribulose and xylose jechuu dandeenya. Warroonni carbon 6 qaban immoo sucrose, fructose, tagatose and sorbose jechuu dandeenya. So isaan kunniin D ketosidha. Maaliif
chiral center isaan irratti dhaabbannee gaafa gara mirgaa laallu OH arganna waan ta'eef OH'n chiral center carbon irratti gara mirgaa kan argamu yoo ta'e we can classify to as D-glucose jechuu dandeenya jechuudha. So naturally occurring ketones have a ketone group in carbon number 2 position. The ketose has one fewer asymmetric carbon than that of aldose with the same number of carbon. Amma carbon isaanii wal fakkaata yoo ta'e aldehyde fi ketone yookaan immoo aldose and ketose sugariin suni chiral center isaanii gaafa compare goonu ketosiin dirqama chiral center isaa tokkoon gadi bu'a jechuudha. Aldehyde irraa tokkoon gadi bu'a. Carbon isaanii wal fakkaata ta'uu danda'a. Carbon 5 qabaachuu danda'u, 6 qabaachuu danda'u, 10 qabaachuu danda'u garuu functional groupin sun aldehyde fi ketone yoo ta'e dirqama aldehyde suni ketone irraa asymmetric carbon tokkoon caala jechuudha. And all carbohydrates except the hydroxyacetone contain one or more stereogenic center, therefore they are optically active jedha. Compoundin tokko optically active kan jennuun yoo stereogenic center qabaate jenneerra sinduras suni karaa sanaan deema jechuudha. So picture projection formula and isomer D in the L. So this isomer differ in the distribution of H in the OH group around the terminal asymmetric carbon jedha. D form jechuun OH in karaa mirgaa kan argamu ta'e L jechuun immoo karaa bitaa. Metabolically these two form are massively different jedha. D sugar are metabolizable and L sugar are not jedha. Kanaaf warroonni D jennuun kun yeroo baay'ee metabolizable dha. L garuu metabolizable miti jechuudha. Because they have asymmetric carbon atom, monosaccharide exhibit various form of isomerism like D and L isomer, pyranose and the furanose ring structure, and alpha and the beta anomers, epimers, aldose and the keto isomers, optical activity jecha deema. So kun hundi kan irratti depend ta'u asymmetric carbon yookaan immoo chiral center irratti. Chiral center asymmetric carbon, achiral carbon jechuun maal jechuudha? The scenario of chapter 3 irratti waan laalleedha waan ta'eef video isaa gara fuulduras hojjechuu dandeenya achirra laaluu dandeessu. Structurally gaafa laallu fakkeenyaaf aldehyde and ketone moiety half of the carbohydrate with 5 or pentose 6 hexose and the carbon will simultaneously react with alcohol to form to produce intramolecular hemiacetal and hemiketal respectively jedha. Egaa kuma beektanitti aldehydein alkoolii wajjin gaafa nyaatu hemiacetaliuma, hemiacetaliin alkoolii wajjin gaafa nyaatu immoo acetalium, ketonin alkoolii wajjin gaafa nyaatu hemiketalidha. Hemiketalin kun alkoolii wajjin gaafa nyaatu immoo ketalidha. Kana chapter 4 irratti chapter 8 irratti illee ilaalleerra gara duuba deebitanii memorize gochuu dandeessu. So this result is the formation of 5 or 6 member ring. The 5 member ring structure resemble the organic molecule of furan derivative so called furanose jechuudha. Gaafa jaha ta'u immoo pyrani or pyranose jenna jechuudha. Kanaaf ringi qabaate ringi sun carbon 5 yookaan 5 member yoo ta'e furanose jennaani, jaha yoo ta'e immoo pyranose jennee maqaa isaa yaamuu dandeenya jechuudha. Inni bira Hawthorne perspective formula dha. So representation of cyclic sugar structure are more accurately than in the Fischer projection commonly used for linear sugar jedha. Especially cyclic sugar yoo ta'e represent gochuudhaaf Hawthorne perspective kana fayyadamna because it is more accurate waan ta'eef jechuudha. If the OH group is in the right in the Fischer projection, it is placed pointing down jedha. Kana jechuun below of the plane of the ring yoo argame fi if it is left in the Fischer projection is placed pointing up or above the plane in the Hawthorne perspective. So alpha and the beta kan jedhu san argachuudhaaf amma kan inni isinitti himaa jiru. Alpha kan jennuun yoo OH kun below the ring yoo argamedha. Beta kan jennuun immoo yoo OH kun above the ring argamedha in short jechuudha. So the terminal CH2OH group project upward to the D isomer and downward to L isomer. Hawthorne projection represents the cyclic sugar as having essentially planar ring with the OH group at the anomeric carbon or C1. Therefore, cyclization of glucose produces a new asymmetric center at C1. The two stereoisomer are called anomer jedha. Anomer jechuun immoo alpha and beta anomeridha. Alpha kun yeroo OH below the ring argamedha. Beta immoo yeroo OH above the ring argamedha. Kana structurally haa ilaallu. So, the glucose forms an intramolar hemiacetal at C1 aldehyde and the C5 of OH react to form 6-membered pyranose rings, the so-called pyran jedha. And the cyclization of the glucose produces a new asymmetric center at the former carbonyl carbon C1 jedha. C1 jechuun ishee kana. Kanaaf C1 kana irratti dhaabbanneeti kan nuti amma cyclization uumnu. Cyclization gaafa uumnu hemiacetali yookaan immoo hemiketali uumna jenneerra. Yoo OH kuni abbaaf C1 kan argamu yoo ta'e fi
OH kuni below C1 kan argamu yoo ta'e alpha and beta anomaly isa jennu sana arganna jechuudha. Amma inni kuni below yes reefu maal jenneerra gara duubatti deebinee gizee tokko yaa below kan argamu yoo ta'e maal jenna alpha jenna jenneerra abbaaf kan argamu yoo ta'e immoo beta jenna jenneerra. Kanaaf asitti argitan C1 below dha waan argamuuf alpha jennaani C1 dha abbaaf waan argamuuf immoo beta jennaani jechuudha. Isa kanaani how term perspective of cyclic structure of glucose can generate. So isomeric forms of the monosaccharide that differ only in their configuration about the hemiacetal or hemiketal carbon atom are called anomer jada. The carbon is called anomeric carbon jada. We have two anomer alpha and beta anomer. Hemiacetal carbon is referred to as anomeric center or alpha and C1 is a janusana C1 is a nutima. Ketoexos such as fructose also occur as a cyclic compound with alpha and beta anomeric forms and the fructose forms another jada. Akkasumas fructose is akkasuma jechuudha. So by membrane furanose by reaction of C2 keto group with the OH on the C5 and the hydroxyl group at T5 react with the keto group as C2 forming the furanose ring containing hemiacetal linkage and the fructose of anomeric carbon at C2 is not C2 is not an aldose jechuudha. D-fructose so alpha D-fructofuranose or alpha D-fructose jenne yaamu dandeenya because of OH is below the ring jennaan isa kanaan immoo beta hydroxy jennaani because OH is above the ring jennee bifa kanaan yaamu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanu disaccharide dha. Egaa disaccharide jechuun consist of two monosaccharide joining by glycosidic linkage jechuudha. Weeroo monosaccharide lama gaafa walitti dhufu jechuudha. Monosaccharide lama gaafa glycosidic linkage dhaan gaafa hidhamu disaccharide uuma. Disaccharide kun it is the covalent bond that formed between two monosaccharides. So covalent bond between anomeric hydroxyl of a cyclic sugar and hydroxyl of the second sugar or another sugar termed as glycosidic bond. So the reaction represents the formation of acetal from the hemiacetal or ketal from hemiketal and alcohol group jada. The second sugar resulting the compound is called glycoside. So most of the time all carbohydrates that contain hemiketal are reducing sugar jada. Yeroo baay'ee hemiketal or hemiacetal or qaban jechuudha. So ni jalqaba disaccharide keessa maltose dha yookaan malt sugar jechuudha. So maltose contain 2D glucose residue joined by glycosidic linkage between C1 of anomeric carbon of one glucose residue on the C4 of another anomeric glucose. Kana jechuun C1 of anomeric with C4 of another anomeric carbon. Gaafa walitti dhufan glucose lama jechuudha. Glycosidic bondiidhaan gaafa hidhaman maltose yookaan immoo malt sugar isa jennu sana nu kennu jechuudha. So a cleavage product of starch like amylose is a disaccharide containing alpha 1,4 glycoside linkage between C1 and C4 OH of the two group. And because it is hemiacetal group in C1 of the glucose residue on the right, it is reducing sugar. Maalifi asitti all carbohydrates that contain hemiacetal is called reducing jedheera waan ta'eef maltose is also reducing sugar jechuu dandeenya. So the glucose residue with the free OH on the aromatic carbon is capable of existing in alpha and the beta pyranose form, also known as malt sugar jedha. Germinating seed irratti yookaan immoo barlii irraa fa'a kan argamudha maltose jechuun and it's formed during the hydrolysis of starch to glucose during digestion jedha. Qaamni keenya gaafa starch cabsus karaa nuti itti maltose itti argannutu jira jechuudha. Kanaaf maltosiin glucose fi glucose lamatu gaafa walitti dhufe kan uumamudha. Garuu glucose sun it's alpha glucose with beta adi glucose ta'uu danda'a. So during that time condensation reaction injira. Condensation reaction sun immoo bishaan keessaa baasuudha jechuudha. Bishaan keessaa baasuudhaan malt sugar kana nutti kenna. Malt sugar sun bonding glycosidic linkage jedhamu suni alpha 1 and beta 4 jidduutti kan uumamudha jechuudha. So it is alpha 1,4 bond gaafa jennu bifa kanaan. The configuration of the anomeric carbon atom in the glycosidic linkage alpha da. The maltose molecule shown here retain the reducing hemiacetal as C1 not involved in the glycosidic bond jedha jechuudha. Glycosidic bond. Therefore, maltose is the best example of disaccharide which is composed of two glucose molecule jettanii qabachuu dandeessu. Lammaffaa seeloobaayoosidha.
Cellulose kunis disaccharide dha. So it is obtained by partial hydrolysis of cellulose. And consists of 2 beta D-glucose unit joined by beta 1,4 glycosidic linkage. Maltosine alpha 1,4 glycosidic linkage ture. Inni kun immoo beta 1,4 glycosidic linkage dha jechuudha. So cellulose differ from maltose in that 2 glucose subunits are hooked together by beta 1,4 glycosidic linkage. Reducing sugar because right hand subunits are hemi acid and therefore is an equilibrium with the open chain aldehyde and that is easily oxidized. So beta D-glucose plus beta D-glucose can join by beta 1,4 glycoside linkage to produce beta cellulose. So inni kunis disaccharide dha. Here is also condensation because bishaan ni baachu. Lactose immoo milk sugar dha. Sukkaara nani jechuudha. So yields D-glucose and D-galactose. Yes, galactose fi glucose tu walitti dhufe jechuudha. Natural occurring natural milk joined by beta 1,4 glycosidic linkage from OH group of C1 and the galactose C4 of the glucose jechuudha. Kanaaf C1 of galactose plus C4 of glucose tu walitti dhufuudhaan bishaan baasuudhaan bondii 1,4 glycosidic linkage jedhamu sanaan milk sugar yookaan lactose uuman jechuudha. This is reducing ammas maalifi OH qaba. So it is C1 hemiacetal bond as C1 on the beta D-glucose. That is digestible by the enzyme called lactase. Yes, lactose kana caccabsuudhaaf enzyme nuti fayyadamnu for sure lactase dha jechuudha. Yeroo baay'ee daa'imman ji'a jaagadi aannan horii yookaan aannan loonii gaafa dhugan ol haqqisuun jira maalifi they lack lactase dha. Lactase kana waan hin qabneefi milk sugar kana caccabsuun danda'u jechuudha. Qaamni isaanii yeroo sana vomitingina garagaraa isaan mudachuu danda'a jechuudha. So lactase can used for the breakdown of what lactose jechuu dandeessu. So glucose galactose plus glucose lactose nu kenna, that is milk gives milk it is sweetness there. Inni itti aanu immoo table sugar yookaan immoo sucrose kan jennu disaccharide keessa inni bira sucrose dha. So obtained from sugar beet or sugar cane shonkoora irraa kan argamu inni kuni yookaan immoo dinnichaa isa sukkaar dinnicha jennu sana irraa kan inni argamu jechuudha. Inni kunis monosaccharide lama of keessaa qaba, glucose fi fructose of keessaa qaba. Linked by glycosidic bond between C1 of alpha D-glucose and the C2 of the beta D-glucose. Therefore alpha and the 2 beta fructose or beta 2 alpha 1 glycosidic linkage of keessaa qaba jechuudha. Inni kun immoo is non-reducing sugar dha because it does not have free OH group as C1. Kan hanga amma laallee waa'een isaanii free OH as C1 waan qabanii fi hemiacetal sila ta'anii fi reducing sugar jechaa ture. Sucrose yookaan table sugar kun immoo they have no free OH group at T1 of the alpha D-glucose and the C2 of the beta D fructose. Therefore it is non-reducing sugar dha. So sucrose contain 2 ketal but not hemi-ketal and the OH of the anomeric carbon of the glucose and the fructose ring are both used in the glycosidic linkage dha. Glycosidic linkage suni akkamitti uumama kan jedhu asirratti diagrammatically ilaaluu dandeenya. Akkamitti fructose fi glucose walitti dhufuudhaan glycosidic linkage kana uuman kan jedhu bifa kanaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Inni sadaffaan egaa polysaccharide dha. So polysaccharide gaafa jennu many monosaccharide or disaccharide come together to produce carbohydrates, so called polysaccharide. So most carbohydrates found in nature are polysaccharide. Polysaccharide to baay'ata naturally. Polysaccharides are not reducing sugar since the anomeric carbon are connected through glycosidic linkage and this polysaccharide also glycan jedhama yeroo tokko tokko differ from each other in the identity of their repeated monosaccharide unit, in the length of their chain, the types of the bond linking in the unit and the degree of branching. Yes, karaa adda addaati polysaccharide gargar baasuu dandeenya. Maybe type of bond ta'uu danda'a, length of chain ta'uu danda'a, linking unit ta'uu danda'a, degree of branching ta'uu danda'a, bakka garagaratti qooduu dandeenya. Garuu majorly this polysaccharide can be maybe homo or heteropolysaccharide jennee immoo bakka lamatti qooduu dandeenya. Amma homo gaafa jennu homo jechuun similar dha akkuma beektanii. So polysaccharide which is made up of one type of monosaccharide yoo ta'e homopolysaccharide jennaan. Kanaaf polysaccharide suni monosaccharide wal fakkaata irraa kan ijaarame yoo ta'e. Starch and glycogen which serve as a storage form of monosaccharide that use as a fuel and cellulose and chitin serve as a structural element in the plant cell wall and the animal of exoxylated baay'een isaanii homopolysaccharide. Hetero gaafa jennu garuu when two or more different kind of monosaccharide join together jechuudha. Yes, when two or more
hetero or monosaccharide join together, they produce heterosaccharide jechuu dandeenya jechuudha. Egaa polysaccharide keessa inni hangafa starchidha akkuma beektanii. So the major storage form of the glucose in the plant cell is amylose, which is unbranched, and amylopectin jennee immoo bakka lamatti qoodna starchi makanaayyuu amylose and amylopectin jennee immoo bakka lamatti qooduu dandeenya. So the main carbohydrate found in the seed and the roots of the plant is starchini. Akkuma beektan dinnichaan fakkeenyaaf starchi baay'ata maaliif it is the root of the plant waan ta'eef. Corn, rice, wheat, potatoes, common food that contain great deal of starch is called kana jalatti hammatamu. Polymer composed of repeating glucose unit join in alpha glycosyl linkage, and the starch other glucose polymer are usually insoluble in water because of their high molecular weight, but they can form the colloidal suspension with water. Bishaan keessatti salphatti bulbulamanii garuu colloidal suspension uumu bishaan wajjin gaafa wal argan jechuudha. Maaliif jennaani molecular weight isaanii garmalee guddaa waan ta'eef waan biraan miti. And they contain two types of glucose polymer, amylose and amylopectin. When you say amylose gaafa jennu unbranched chain of D-glucose jechuudha. And most of the time it is from 1000 to that of 2000 molecule residing connect to alpha 1 for glycosyl linkage as in maltose. Comprise about 20% of starch is called amylose, and such chain vary in molecular weight from a few thousands to more than a million jedha. Molecular weight isaanii maybe few ta'uu danda'a or garmalee immoo guddaa ta'uu danda'a jechuudha. The end of the polysaccharide with the anomeric C1 not involved in the glycoside bond is called reducing sugar. Kanas reebulee ilaalleerra. C1 irratti OH hin qaban taanani they are reducing sugar jennaani achirratti qaban taanaan reducing sugar jennaan jechuudha. Amylopectin immoo high molecular weight warroota qabanidha, even up to 200 million, but like amylose is highly branched inni kun immoo. And the glycosyl linkage that successively join glucose residue in amylopectin are alpha 1,4, and the branch points occurring in every 24 to 36 residue are alpha 1,6 glycol linkage, and 80 to 90% of the starch in the plant is in the form of amylopectin. Kana jechuun highly branched jechuudha. Highly branched naturally. Starchiin biqiloota keessatti argamu more of amylose irraa gara amylopectinitti adeema yookaan immoo dhiyaataa jechuudha. So, glycogen gaafa laallu the main storage polysaccharide of animalidha. Starchiin plant keessatti yoo ta'e glycogen immoo animalidha jechuudha. So, like amylopectin, glycogen is a polymer of alpha 1,4 glycosyl linkage linked in subunit of glucose with alpha 1,6 linkage jedha. But glycogen is more extensively branched. On an average, every 8 to 12 residue are and more compact than starch. Kanaafuu inni extensively branched. Garuu compactness isaa starchi caala. Abundant liver, yes, yeroo baay'ee glycogen kun liverii keessatti store ta'a, and where it may constitute around 7% of the weight or the wheat weight of the body, and it's also in the skeletal muscle keessattis argama jechuudha glycogen kun. In the cellulose a polymer consisting of a linear unbranched chain of D-glucose connected by beta-glycosidic linkage. Fibrous, tough, water-insoluble substance is found in the cellule of the plant. Yeah, cichaan seelii biqiloota baay'een isaa kan hojjetame cellulose kanarratti bishaan keessatti salphatti hin bulbulamu. Akkasumas fibrous-dha more of. And homopolysaccharide consisting of 10,000 to that of 15,000 D-glucose unit, because the linkage cellulose form extended straight chain with hydrogen bond to each other, resulting in very rigid structure. Compact kan ta'ee fi more of hydrogen bond waan qabuu fi structure isaa rigid structure irraa uumu waan qabuu fi baay'ee beta 1,4 glycosidic linkage kanaan jechuudha cellulose. So more of garuu cichaa seelii biqiloota hojjechuudhaafis kan nu fayyadudha yookaan immoo cichaan seelii biqiloota kan hojjetame isa kanarraa jechuudha. So now carbohydrate kana bifa kanaan erga ilaalle yeroo itti aanu paartii lammaffaatiin immoo amino acid, peptide and protein kan jedhu kana ilaalla jechuudha har'aaf nugaa. Kanaaf warroonni haaraa taatan viidiyoo kana like, channel subscribe akkasumas share godha. Akkasumas barsiifata podcast channel kana irratti eegalleerra barsiisotaa fi barattoota qaxalee asirratti affeeruudhaan muuxannoo isaanii akka share godhan gochaa jirra waan ta'eef kunis barattootuma fayyaduuf waan ta'eef barattoonni podcast keenya kana sirriitti hordofuu qabdu.
barattoonni immoo affeeramuu barbaanne hojjetan immoo poodkaastii keenya irratti dhiyaachuun ni danda'ama waan ta'eef bilbila achirra keenyu sana fayyadamtanii nuudhaaf inbox nu gochuu dandeessu. Isiniif daawwallaa wal argina. Waan jiru muuxannoo keenya barattootaaf sheer gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf isa kanas hubannoo keessa akka galchitan barbaadeeti. Ganna kana dirqama hordoftoota 20 horachuudhaaf hojjechaa jirra waan ta'eef chaanaalii kana subscribe gochuun isinis miseensa akka taatan gamanumaan isin affeeruun barbaada. Paartii lammaffaa qabadhee nan dhufa. Hammasiif garuu bakka jirtanitti qoreen isin waraaniin jechuun barbaada. Ganna kana fayyadama. Waan dandeessan hunda godhaa jechuun barbaada. Akka ganni kun salphatti isin biran dabarre yeroo fayyadamuu qabdu karaa adda addaatiin warroonni hojjettanis hojii keessan irratti warroonni immoo boqonnaa qabdan yeroo tokko tokko dubbisuun beekumsa keessan gabbisuu bara dhufumoo exit exam warroonni qoramtan akkasumatti qophii keessan taasisaa turuu qabdu jechuun barbaada. Kuni dhaamsa kootii. Isa kanas dabarsuu waan barbaadee fi jiraadhaa galatooma.